Addunyaa kanarraa nama mindaa ol aanaa argatu meeqa keessantu beeka laata? Sandar Pichai akka lakkoofsa warra Faranjoota bara 1972tti biyya Hindii bulchiinsa Tamil Nadu jedhamu keessatti kan dhalate yoo ta'u, yeroo ammaa kana namoota addunyaarraa kaffaltiin mindaa ol aanaan kaffalamuuf keessaa isa tokkoo fi adda dureedha. Dhaabbata abbaa qabeenyaa Google kan ta'e Alphabet kan hoogganu Sandar hojii gaggeessaa addunyaa irratti dhiibbaa guddaa uumedhas jedhama. Dargaggoota hedduudhaaf fakkeenya gaarii ta'uun kan himamu Sandar maatii biyya Hindii jireenya sadarkaa jiddu galeessaa jiraatan irraa akka dhalatetu himama. Barnoota isaattis barataa cimaa akka ture kan himu Sandar hayyoota addunyaa damee teeknooloojiitiin beekaman keessaa isa tokko. Digrii isaa kan jalqabaa akka lakkoofsa warra Faranjootaatti bara 1973 Instituutii Teeknooloojii biyya Hindii irraa argate. Boodarras carraa barnoota tolaa yookaan iskoolaarshippii argachuudhaan yuunivarsiitii biyya Ameerikaa Stanford seenuun digrii lammaffaa isaa xumuruudhaan eebbifame. Sandar bara 2004 irraa eegaluun dhaabbata Google'itti kan makame yoo ta'u, dhaabbaticha keessatti hoogganaa sirna Android yookiin Android System ta'ee tajaajilaa turuudhaan yeroo ammaa kana immoo hojii gaggeessaa ol aanaa dhaabbatichaa ta'uun tajaajilaa jira. Mindaan waggaa tokko keessatti Sandariif kafalamu doolaara miliyoona 226 kan ta'es yoo ta'u, Sandar nama dhaabbilee teeknooloojii addunyaa hedduu keessatti barbaadamudha. Dhaabbanni abbaa qabeenyaa Elon Musk yookiin Twitter mindaa baay'ee fooyya'aa ta'ee fi kaffaltii dabalataa hedduudhaan Sandariin fudhachuuf yaalii gaggeessee ture. Garuu Sandar dhaabbati isaa Google gadi dhiisuu akka hin barbaanne itti himuudhaan yaalii Elon Musk jalaa kuffisee ture. Dhaabbanni Google's amanamummaa Sandar kanaaf kennaa doolaara miliyoona 50 akka kennus ibsee jira.